Ayyee gara Maayir Shariif chaanalii baga nagaan dhuftanii har'a wanni waliin ilaallu gaaffilee ja'een kanaaf deebii isaanii jechuudha. Tokkoffaanii Itoophiyaa keessatti kaapteenii doonii ta'uu dandeenya kan jedhu, lammaffaa ammoo rikwirmentii yookiin ammoo ulaagaalee guutachuu qabnu yoo ta'u, sadaffaa irratti ammoo dhaabbati tireeningii kan kennu jira yookiin immoo eessatti argamaa kan jedhu, afuraffaa irratti ammoo tireeningii akkamitti kennamaa kan jedhu ilaalla. Shanaffaa irratti ammoo erga appilaayi gooneen duuba isteejii akkam keessa dabarree instituuticha jooyin godhuu dandeenya jedha. Dhuma irratti ammoo carraa hojiitiin wal qabatee maaltu jira waan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu introo gabaabduu kanaan duuba walitti deebina. Isanillee hangasitti chaanaalii kan laayik godhuudhaan na waliin hordofaa. Okay, gaaffii tokkoffaa Itoophiyaa keessatti kaapteen doonii ta'uu dandeenya kan jedhu irratti ta'uu dandeenya jechuudha. Deebiin isaa ta'uu ni danda'ama jechuudha. Yoo akkas ta'e ulaagaaleen yookiin rikwirmentiin guutachuu qabnu maal kan jedhu ta'u, gaaffii lammaffaa ulaagaaleen guutachuu qabnu tokkoffaanii lammii Itoophiyaa ta'uu qabna. Itti aansee ammoo umrii ganna 26 waggaa 26 ol ta'uu qabu jechuudha. Kanatti aansee ammoo inni itti aanu afaan Ingiliffaa barreessuu fi dubbisuu danda'u jechuudha. Inni dhumaa ammoo barnoota akka mekaanikaal injiinaringii, elektirikaal injiinaringii, manufaaktcharingii fi indastiriyaal injiinaringiidhaan digirii jalqabaa qabaachuu jechuudha. Rikwirmentiin yookiin ulaagaanis kanaadha. Gaaffiin sadaffaa ammoo dhaabbatii leenjii kana kennu eessatti argamaa kan jedhu, dhaabbati kunni Itoophiyaan Maaritaayim Tireening Instituut jedhama. Innilleen Adaama Bahar Daaritti argamaa jechuudha. Gaaffiin afuraffaa ammoo tireeningii gosa kamiitti kennamaa kan jedhu irratti yoo ilaallu, tireeningii gosa lamatu jira jechuudha achitti. Tokko elektirooteknikaal ofiisarii fi maaraayin injiinaring kan jedhamu gosa lamaanii jechuudha tireeningiin achi kennamu. Gaaffiin ammoo inni shanaffaa isteejii gosa kamii keessa dabarree bakka kanaan gahuu dandeenya kan jedhu yoo ilaallu, isteejiin inni jalqabaa iskiriiningii jechuudha. Isteejiin inni jalqabaa iskiriiningii kan irratti raayitiin egzaamii fudhatta. Itti aansitee ammoo interviyuu, yoo raayitiin egzaamii kan dabartu ta'e interviyuudhaaf ni waamamta jechuudha. Interviyuu taansee ammoo interviyuu dabarte meedikaalii jechuudha. Meedikaalii yoo dabarteetiin ta'e isteeppiin inni itti aanu ammoo agriimentii mallatteessita jechuudha. Agriimentii dhaabbata ka'uu yoo mallatteessitu nama OBC ta'uu barbaada. Namni OBC ta'u kun yoo hojjeta mootummaa taate mindaa ji'a 5,000 gad kan hin nyaanne jechuudha. Mindaan jiisa yookaan immoo nama daldalaa yookiin abbootii qabeenyaa taata ammoo waraqaa abbaa qabeenyummaa ka lafaa ta'e, ka manaa ta'e, ka konkolaataa ta'e ka dhiyeessuu danda'u nama akkasiittu OBC ta'a jechuudha. Achiin booda erga warqaan fidattee wabii mallatteessitaa jechuudha. Agriimentii warqa waliin mallatteessitaa jechuudha dhaabbaticha waliin. Instituutii kan erga jooyin gooneen duuba maaltu nurra eegamaa kan jedhu ta'u, erga instituutichi jooyin goone leenjiin nu kennamaa jechuudha. Leenjiin kunini teoreetikaalillee kennama, akkasumas piraaktikaalillee kennamaadha. Akkasuma warra elektirooteknikaal injiinaringiitii fi leenjii ja'atu kennamaa jechuudha. Warra ammoo ME'tiif ammoo leenjii ji'a 8 kennamaa jechuudha. Kanumaa wal qabatee ammoo carraan hojii erga xumurtee booda carraan hojii kan si laatamu ta'a jechuudha. Inni gaaffiinis dhuma carraa hojiitti wal qabatee waan ta'uuf erga tireeningicha raawwattee xumurteen booda carraan hojii kan si kennamu dhaabbatichaan jechuudha. Itoophiyaan Maaritaayim Tireening Instituutiidhaan carraan hojii kan si laatamu ta'a. Innilleen dhaabbatoota shiippimentii yookiin doonii garaagaraa kan biyya alaatti argaman waliin agriimentii waan qabuuf karaa suniin biyya alaatti ergee immediately achitti hojjechuu dandeetta jechuudha. Inni dhumaa ammoo mindaan isaa meeqaa kan jedhu yoo ilaallu, mindaan isaa birrii 200 gaa 300 ta'uu danda'a. Kanaafuu carraan kun carraa guddaadha. Namoonni rikwirmentii kan guutuu dandeettan ammoo websaayitii warra kanaa isan garsaa websaayitii dhaabbata kanaa attaachisanii godha jechuudha. Diskiripshinii jala sanii kaa'aa. Akkasumas iskiriin irratti akkuma isan agarsiisuu jiru kana websaayitii isaanii kan hordofuudhaan waan kana appilaayi godhaa, dorgoma isaanii jedha. Guddaa galatooma. Yeroo ittaanullee ammoo informationii haaraa qabadhee waan isin dhufuuf namni viidiyoolee faayidaa qabeessa kana kan laaluu barbaadan ammoo chaanaalii kan subscribe godhuudhaan maatii chaanaal kanaa taasisanii jedha. Waan biraa ka gaafii qabdan gaafatamuu komentar naa kaa'aa. Guddoo galatooma. Ciao.